Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qabu. Adalee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Gara viidiyoo kiyyaatti osoo seenu dura warri chaanaal kanaaf haarawaa taatan bakka nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa isin jedha. Warri nafaan jirtan immoo bakka deebitanii dhuftanii galatoomaa ulfaadha. Wantoota barumsa qabu, wantoota baay'ee barumsuuf keessa qabu baay'ee isin biraan gahaan ture. Ammallee ammootiyyuu isin biraan gahuuf homaa waan of duubatti na deebisu hin jiru jechuudha. Keessattuu waa'ee rakkoo biyya Arabaatti wal qabate akkasuma waa'ee dibata garaagaraa rifeensa irratti illee fuula irratti illee isin chaanaalii Saharaa kanarratti jechuudha kunoo isin biraan gahaan jira. Viidiyoo hadda qabadhee isin deebi'a ammootiyyuu micayyoo suuraa irratti argitan tana jechuudha. Erga gara Beeruuti dhufte bara 2018 keessa gara biyya Beeruuti deemte jechuudha. Haga ammatiyyuu kunoo warra isheetiin wal quban qabanii maatiin ishee hin jirti moo hin jirtu jedhanii waan isaan beekan hin jiru jechuudha. Bilbilaan guyyaa tokkoyyuu wal qunnamtee hin beektu. Kunoonu bara 2018 keessa dhuftee nu 2019 iyyuu xumurre gara bara 2020 keessa seenaaf jirna jechuudha. Ji'a tokko booda ni seenna. Kanaaf namni mucayyoo tan argitan moo akka tasaa kan lakkoofsa warraa jalaa baduu ta'e hin beekamu jechuudha. Mootiyyuu moobaayila garaagaraalee fayyadamuu dhiisuu dandeessi yookaan lakkoofsa warraa kan tokko kan nama lamaa qabattee dhuftee kan harkaa bade akkaataa itti warra wal qunnamtu kan dhabdu yoo ta'e isin ammoo intala tana namni argitan kan jiraattan yoo ta'e akka nu gargaartan jechuudha. Viidiyoo tana hundi keessaniyyuu guruppii kamirrattiyyuu haa ta'u hundi irrattiyyuu sheer gootanii namni itti tana argame akka lakkoofsa bilbila kanaatiin warra biraan gahu maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Hundi keessanuu maqaan ishee Birqee Baqqalaa jedhamti. Maqaan paasapoortii ishee ammootiyyuu Hiyoot Baqqalaa jedhamti. Iddoon dhaloota ishee godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Cinnii yookiin ammootiyyuu ganda Buuyyumaa Qocoree jedhama jechuudha. Keessattuu warri godina Shawaa Lixaa keessa jiraatan ta'e kan ishiin jirtu biyya kana biyya Beeruut kana keessatti ijoolleen ala keessa jiraatanillee ta'e kan mana keessa hojjetan akka tasaa kan intala tan argitan yoo ta'e yookaan ammootiyyuu karaa sooshaal miidiyaatiin kan walii teeksti gootan kan jiraatan kan beektan yoo ta'e adaraa rabbii lakkoofsa amma asirratti argitan kanaan bilbiltanii warraan akka wal qunnamsiistan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Nu silaakaa akka itti baanu beekna malee akka itti gallu hin beeknu jechuudha. Kan beeku rabbi tokkicha. Kanaafuu namni mucayyoo tana argitan kan jiraattan yoo ta'e lakkoofsa asirra jiru kana warra akka beeksistan biyyattiin kunoo ishee suuraa irratti argitan tana jechuudha. Hundi keessaniyyuu immoo istoorii irratti ta'e waasaap irratti ta'e guruppii keessa jirtan irratti ta'e hundarratti sheer gootanii akka warri beeku akka gootan isin gaafadha jechuudha. Duute jedhanii du'aan irraa bahuu wayyaa hin jirtu jedhanii waa lama keessa jiraachuun baay'ee ulfaata waan ta'eef.